Ibsu, iba. Sini tiap hari tuh shadal fuga tuh kesimpulan kata, nama sini mau tadi bisnis udah sih. Saya bakenna jaalatama kabajama marusho yookaan immoo Safwaan warri beetan haadha mana isaa yookaan jaartii isaa ummu afnaan yookaan ayaa marru jennaani surprise nuuf godha jedheetiniin dhaamsa abditti dhaame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdoftoota marru show hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Nagaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota marru show akkamiin nagaa fayyaa qabtanii isiniin Iddoon har'atti argamnu kun jechaadha. Mana warqiitti argamna jechaadha. Iddoo warqiin itti gurguramu tokkuma argaa jirtan kana jechaadha. Saniifuu anii fi isiinis ergamnee dhufnee ergaa namaa amaanaa namaa san iddoon ga'uuf jechaadha. Namni nu ergatee Safwaan akkuma beekamu marru Safwaaniin beekanii jaarsaa ummu afnaanii ni beektanii marru inni as hin jiru akkuma beekamu Itoophiyaa jira. Yeroo tokko ammoo Jibuuti gaddeebaa yeroo tokko ammoo gara Itoophiyaatti deemee achi jiraataa jira. Kanaafuu jaartii isaa akkam jaalatu bira achi deemee biyya jira jechaadha. Jaartiin ammoo as jirti. Inni yeroo as jiru jaartii ofiitiif yeroo hedduu kabaja guddaa waan adda addaa karaa kennaatiin waan adda addaatiin jaartii ofiitii fi kabaja guddaa qaba. Ammas waan san hin daganne ayyaaniif kennaa wayii kennuu waan barbaadu. Anaaf isii tana amaanaan nutti ergatee osoo ayyaaniif nagayin iddoo kiyya buutanii ayyaanii surprise godhuu naa qabdanii nuun jedhe nus mallaqa nu kenname san mallaqa karaa isaatiin nu kenname san fudhannee mana warqiitti bitamu kanatti argamna amaanaa isaa kana bakkaan ga'u jechaadha. Kana hanga dhuma sagantaa kennaa kan hordoftan isiniin jenna kennaan inni kennuufiif deemu maal akka ta'e jechaadha. Iddoo kanatti waan bitamu kana ayyaaniin beektu wanni inni akka inni nu kennellee bifa prankiiti waan akka addaatti jechaadha. Malladhi kun ka nu seenuu danda'a jechaadha. Kabajamtuuf jaalatamtuu jaartii tiyata akka malee jaaladhu isii sanii kennaa guddaa bareedaa na fakkaatu tokko iddoo kiyya bu'aati naa kennaa waan naan jedheef kanaaf isii fudhadheeti iddoo kanatti argame. Kanaafuu amma maal godhuuf deemna mana kana warqii ni fudhanna ni bitanna jechaadha. Erga bitannee kaanee gara ayyaanis hin deemnu mana isiititti manuma isiitti godhuuf deema jechaadha waan kana. Akka isiin waan takka quban qabdu garuu manuma isiititti maal jedheenaan mana kan kee kanatti surprise kifaayaa tuubiin beektanii jaartii jadiid isiisan namni biyya alaa irraa birriina ergee jira dhosii osoo jaarsatti illee nimin isii surprise godhi waan naan jedhanii jiranii kifaayaa surprise godhuuf deemaa jedheeniiti mana isima manuma isii jechaadha. Eeyyama irraa gaafadhee jira. Tolee rakkoon hin jiru godhadhu naan jetteerti. Silaa mana sa'iitti illee godhadhaa akka tasaa akka surprise kun harkaan bannee maal jedheeni tolee godhadhu rakkoon hin jiru naan jette. Kanaafuu waa hunda waan achi keessatti amaaru guutuu jechaadha. Isii hojjechiisuuf deema. Manuma isiitti wanti hundi godhuuf deema. Ijoollee illee waamee jira. Isiin ammoo ka kifaayaatiin beetti. Kifaayaatti ammoo ni min jedheeraana. Garuu surprising ka kifaaya osoo hin taane ka isiiti. Ka ummu afnaanii nu ammoo kennaa anaaf isii irraa dhufe osoo hin ta'in kennaa amaanaa jaarsi nu kennate surprise naa godha waan jedheef isii surprise godhuuf deemna. Hanga dhuma sagantaa kennaa nu wajjin turaa isiniin jennaa kennaa kana yeroo surprise waliin qopheessinu pranki biraallee akka irratti hojjennu innummaan yaada kaa'eefi jira. Ayyaaniin mataa garagalchuu ayyaaniin gammachiisuuf deemna. Bochisuuf mataa garagalchuu maraachisuuf deemna. Hanga dhuma sagantaa kennaa nu hordofan affeerraa kenna. Saniifuyyuu warqii kennaan kennuufiif deemnu kana jechaadha. Maqaa isiitiin osoo hin taane maqaa kiyya irra barreessaatiin naa kennaa waan jedheef iddoo kanatti mallaqa kennee maqaa isaa harka irratti barreeffame maqaan isaa erga irratti barreeffame kaanee booda boruuf iftaan keessaa ana yookaan isiin dhufteeti deebinee fuuna jechaadha.
kana fakkaata ammas irra deebiidhaan hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaan affeerraa keenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردوتا مرو شو عندي كيسانو بعنا كانوا جراتني سنين جنة لما تا وليد تجاني جرا كوجان كون كوجا كليس سنين تي كوجا براتي دينغدا ساعتي كنا في ورك إبتو سنين ورا بجرا هرمو إدو كنا توني أركمه في كيكا أججورا في سنين في كيك ني أججموس ما كما صفوانين وانت كونا كا إسنيس باي تجمدن أبدي غدا كبا anis gara kiyaan baay'ee itti gammadee jira namni jaartii ofiitiif kabaja guddaa gana gahu qabaachuun waan guddaadha saniifuu taphni anis inni kennaa kan akka kennuuf na ajaje anammoo tapha biraa jidduma kanatti taphachuudhaaf deema haflaa kana hoteela wayii kireessitee akka achitti godhuuf jechaadha inni mallaqas waa hunda gahaa akka irraa hir'achuu hin dandeenyetti mallaqa natti kennamee jira jechaadha garuu waan akka inni jedhe san mana biraatitti yookaan hoteela qabee iddoo akkasitti godhuun barbaanne isinii meeran fakkaata viidiyoo jalqabaa irratti manuma isitti godhuuf deemaaf laa kana akkasitti kanaaf jechaadha anamma iddoo kanatti wanni argamee jechaadha sarpiraayizii kana isii kana tolchuudhaaf keeka tolchee keeka bareedduu isaa naannoo kana waan adda addaatii mana keekaati akkuma argitan kana jechaadha iddoo kana dhufee sanuufuyyuu guyyaan aflaa kana godhu hadhaa miti illee jechaadha adamiti garuu keeka talabee mallaqa kafalee jaayiza godhee kennaallee bitee jira hin fudhanne malee iddoo sanii maqaa waan adda addaa irratti tolchisiisuuf iddoo sanii dhiisee jira amma immoo keekii tolchisiisee galachaadha sagantaan biroollee waa hedduu nuufaa iddoo saniitti akkasii hanga dhuma sagantaa keenyaa akka nuuf ruftan abdii guddaa isinirraa qabachaadha mana keekitti argama. Kamstaash وهذا كمستاش ajadee fitee jira waa hunda fitee jira shukran kana kennaa naaf kennanii wajjin haa nyaannu kun faaturaadha yalla shukran habibi خلاص جاينا ان شاء الله نتاقي متى يوم الخميس ان شاء الله ايوه guyyaa kamisaa wala garra jedheeni jira birrii herregee fi jira waa hunda faaktura fudhadhee mana keekii kana deemuu fi saniifus kennaas naa kennanii jiranii wajjin haa nyaannu akkasii hanga dhuma sagantaa keenyaa ammas nu hordofan affeerraa kenna sagantaa keenyan dhumarne inshallah waan dalaguwwan waraabamu kanneen guutuu isin waraabaa akka isin gammachiitutti hanga guyyaan sarpiraayizii sun geettutti jechaadha waan taa'ame guutuu isin waraabaa hanga dhuma sagantaa keenyaa ammas irra deebiidhaan nu hordofan affeerraa kenna. Akkasii ammoo wanni biraallee jechaadha mucayyoo ayyaan jedhamtu san gaafa duraanii dhufnee iddoo kanatti waliin talamne viidiyoo irratti nageetanii tajaajila abdii irraa qaba iddoo kanatti irra gaafa jenyu isii wajjin ajajnee isii san waamuu hin dandeenye waan ariifateef anis kanaaf guyyaan illee wal jala ga'e wantis qophiinis guyyaa boruuti kanaaf inshaallah kalee eeda ammoo eeda galgala isa iddoo wajjin illee deemnee iddoo asiin dura haflaa waan adda addaa itti goonu san deemnee nu kireessuu didanii xiqqoo qabameera nuun jedhan kamisaa fi nu kamisaaf jimaata keessa barbaanne qabameera nuun jedhani kanaafuu manuma godhuuf deemna qophii bareedduu isii akka goonu inshaallah rabbii wajjin waan isin gammachiisu bareedduu takka qabannee isin dhiyaannachaadha ammas irra deebiin nu hordofaan affeerraa kenna kana salaatee ka'ee jira namichi salaamu alaikum keef haala jaahiz kana chaadhaa kennaan akkuma argitan kana fakkaata
amma immoo banee isinitti hin garsiisu isinis tilmaama keessan kaadhaa waan jedheef banee isinitti hin garsiisu banee isinitti hin garsiisu hagatti matana faktura جاي لو مثلا بنت ما تشتي يعني تقدر تغير اي وقت تمام ليش مثلا لو بنت ما يعني ما تشتي هذا تبيع يعني تبيع تشتري عادي لا مو تشتري يعني لو ما عجب حتى هذا اللي انا اشتريته هذا لو ما عجب تقدر تدري ها تبدل يلا شكرا لا كان فكاتا جيجيرچوف سننيت ايرا سريفو فاكتورا وجيني كان غندافويو امانه نما كنته كننا نما كنته سيران amaanaadha waan san eddoon ga'uu fi eddoo kana bu'eetii yeroo safwaaniif jaartii isaa gammachiisuudhaaf waan kan ergamee olii gad deemnee waan kana goggoonuu fi gammachuu guddatu na dhagama isinis gammadan abdii guddaa qaba warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa isinin jedha amma qophii biraatiin gana walii akka dachaa nuti qophiin keenya kana fakkaataa eegaluuf deemaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argitan ayyaan baay'ee na gargaartee jirti haa galatoomtu qophiin kifaayaa surprise godhuuf deemnu baay'ee namatti tola. Galatoom. Wantoota isaa kabajamtoota keenya alaabaa abbaa gadaati tuni maashaallah saniin filee akkanaa isiniin jaallattoota isaa kabajamtoota keenya kunoo hojii keenya qarqaaraaf hin jiraabdi osoo kifaayaa nutti hin dhufne dabnee fafannisnee qopheessinee bifa bareedaadhaan haflaa kan isin daawwattan ta'a. Ashama kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan akkuma isin argitan kanatti bareedee eegalee jira keessummoonni keenya seenuu jalqabanii jiranii keessummaan jalqaba dhuftee iddoo kanatti argamtu kabajamtuu jaalatamtu kan isin akka ajaa'ibaa kana jaalattan kaamiraatu yookaan Amiina yookaan Golchaatu iddoo waltajjii kanatti dhuftee sagantaan surprise kifaayaa qophaa'e kanaatti maal tokko isin dhagame yaada irraa fuuna hanga dhumaan dhaggeeffachaa sagantaa kenna. Mee Amiina iddoo kana yeroo argamtu maaltu si dhagama? gammachuu guddaatu natti dhagahame. Hedduu galatoomaadha haati mana kanallee haa galatoomtu. Isin heeyyamtee mana kana keessatti qophii kana fakkaatu hedduu akkanatti bareedu kana akka qopheessan heeyyamuu isin galatoomii naannoo oromoo masumaatti ni barbaada. Hedduu namatti tolaa isinitti haa baratu sarpiraayizii bobbiroosaa hedduu nama gammachiisaa sarpiraayizii akkana isinitti haa baratu warri biyya kana dirree bibiraa jirtanillee wal gammachiisaa akkana sarpiraayizii wal fuudhaa hedduu namatti tolaa hedduu bareeda. Abdii galatoomii galata guddaa qabdaa bakka namni shakkiretti afaan biratti qophii kana fakkaatu bareedaa kana qopheessitee asitti nuraamu geessisillee irratti argamu ta'e hedduu gammachuu guddaatu dhagahama. Sinitti haa baratu inshallah alfuugaa tokko isin goraa gaafa namatti himamu saniif isin dhiibna isin godhudha. Aywa. Akkasii galatooma galata guddaa qabtanii maashaallah tabaarakallaa kifaaya akkatti gammadu abdii guddaa irraa qaba. Ani hedduu gammachiisa jira yaa kifaaya waa keessi ta'e maqaa gammachiiseeti yaada. Inshallah ta'e hedduu galatooma kifaaya maqaa kifaaya fi maqaa hordoftoota keessiiti galatooma isin jechuudha. Galatooma Amiina. Hayyee galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen asitti argamtan hundi keessanuu hedduu takka galatoomaadha isinin jenna.
galatoomaa nuti gaa qophii kanarratti argamnee arraan sana qophii kana haala kanaan gaggeessuudhaaf abdiitu jiraatu yeroo tokkoffaatiif isa qopheessaa jiru jechuudha. Abdii galatoomisin jenna maqaa keetiinis haa ta'u maqaa nama birootiinis taanaan jechuudha. Gammannee jira kifaayaan akka nu daran gammaddee tuta keetti tolu abdii qabna jechuudha. Akkasii mee gara biraatiin haati kifaaya naannoon kifaaya jirtu irraa fageessinee surprise kana goone haati mana kana nu eeyyamte ammoo ayyaan Muhammadi mee isiidha ammoo waan jettuu qabaatte. Isiidhaanis akkasumatti jechuu galatoobii jechuu barbaannaani isiin isaa galatoomtuu si wajjin dhaabbattee waa hedduu gootee si wajjin darbattee si wajjin dararamaa jirti hanga ganamarraa kaastanii oo hanga kaleerraa oo hanga edaarraa kaastanii jechuu hedduu dararamu jirtanii galatoomaa isin lachuutiin isin jaa nutis galata keessan takka lamenneen immoo garuu gizeedhaan kifaayaa dura dhufnee waan takka akkanatti kifaayaa dura gaggeessinee nutis dhaabbachuudhaaf hedduu takka nuti tola jechuudha. Kifaayaan hangana daran innaa gammachuu akka imimmaan qabachuu dandeenya abdiin qaba garuu. Hanga sagantaa xumura keenyaan nu faana tura isin jenna sagantaan keenya jalqabamuuf deemee jechuudha. Sagantaan keenya har'aaf qabannee dhufnee waan babbareedaa surprise akkana warreen biyya kana keessa jirtaniif warreen biyya biroo jirtaniif akkana surprise akka namni hin beekne waliif goonee wal gammachiisaa jirra. Isinis akkana nu cinaa dhaabbadhaa warreen wal bira jirtan hundi keessanuu nu gammachiisaa wal gammachiisaa warreen wal bira jirtan akka keenya kana wal bu'aarsaa isinin jenna isin jaalannaa hanga sagantaa xumura keenyaan nu faana tura isinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جيران هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاية جديد. ما دبتني. إلا. دبتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتها في أردفتها في قبجمتها تخيل. جديد. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا عبد وجي يا جربك يا جرون بينو. أجي. قرني بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجرت هوردوفتا كينيا أبدي فورن نندي مجرا غرام نندي مجرام بين إيش نندي مجرا نام أنا موجي يا نجري أكنا كونو ماكينا كوني وجدي مجرا بكادي مجرو غرو إنه ما إزني تايمو نغرو وان رام بينه وجما يوجر duraan dursine haasaa kenna seenuu duratti artiist kenna ka hangafa nuho gobana rabbi talabsu rabbi tararamu rabbi warra jannata isa haa godhu jennaan jalqabarratti gadinee jirra isaatiin boqatee jira namni hunduu hin hafnetti kutee rabbi jannataan isaa qabneessu jenna rabbi warra jannata isa haa godhu firaa fi jaalawwan isaa warra isa jaalatan ummata oromoo hundaan rabbiin jajjabin isinii nuuf haa kennuun hundaafu nuuf haa kennu isiniin jenna itaan suudhaan gara sagantaa keenyaa yeroo deemnu guyyaa har'aa sarpiraayizii wayii harkaa qabna sarpiraayizii sunillee eenyu saahiba keenya jaalatamaa kabajamaa marruu shoo yookaan immoo safwaan warri beetan haadha mana isaa yookaan jaartii isaa ummu afnaan yookaan ayaan marruu jennaani sarpiraayiz nuuf godhaa jedheetiniin dhaamsa abdiitti dhaame abdiin torbee kana guutuu isii sarpiraayiz gochuuf fiiguu jira jechuudha amma guyyaan sarpiraayiz sun dhumate har'a jechuudha sagantaan itti qophaa'ee jira addaraas qabachuuf yaalletiniin nuuf mijaa'uu didee mana isii keessa goone haalli mana isii ittiin goonellee isima shawwanneetiin isima dalasiisne mana keessa goone sunillee akkamii jettan kifaayaan sarpiraayiziin ka kifaayaati namatu mallaqa biyya alaatti irraa ergeetiin kifaaya sarpiraayiz nu godha jedhee mana keetti goona inneeni manuma isiitti isilleen aayidala iduu isima xaarsiin osoo isii waan akka hin beekin yuutubaroota dubartoota hunda hiriyoota waamne haala sanii sarpiraayizii gochuu jirra waan bitamu bitamee jira amma ummanni hundi dubartoonni ummu afnaa eenyu ummu kaanus kulanii aminaa sumayyaa hundu mana keessa jiranii hiriyootaan isillee mana keessa jiran nama hedduu dhufee mana keessa nu eegu jiran amma nu kifaaya fuunee dhufne inneen kifaaya nu duuban jirti tuwa qabdi kifaaya waa hunda hajjii fi eewa kifaaya fuuneetiin deemnan amma kifaaya ija hiinee olleedha jechuudha sarpiraayiziin ka kifaaya miti namuu ka kifaayatiin eegaa hatta eewa isiin illee ka kifaayaatiin eeddi jechaadha ka kifaayaatiin eedi haala kanaan fuuneetiin kifaaya ijiine oseesinet waan sarpiraayiz gochuu deemnu maal biteef warqii daaba birtee fi ka mormaati moo ka maaliti ka mormaa bitee san kifaaya kenna kifaayaan qabattee ija hiine oseesine jechuudha isiin immoo kifaaya hadiyyaa kennuuf deemtu qabattee yeroo dhuftu yeroo kifaaya ija hiine oseesinetiin sarpiraayiz kana kifaaya dhageeffatu tolchiti akka sarkaan banne dhoosine oseesine kifaaya ija hiine oseesine uummata fuulduratti ija irraa banna jechuudha baaloonaa dhoosni sarpiraayiz jenna ni gammada yeroo jenna ati gammaddeetu galatooma hedduu galatooma jalqaba dafne si gaafanna kifaaya maal si dhagahame siin jenna wanna dhagahame duraan dursee waan dhagahame himuu kiyyaan dura jetta nama galateen fadhu qabaa jetta
maali jetta kifaya duran gaafattati maali jette nu gaafatte maali jennaan surprise kun keen sitti namatu si godhe si na akkana sin jenna surprise sitti himne maali kun hundi jette nama surprise godhe sin jenna bijaalaati mallaqa ergi akkasi akkas taanaan galatoomaati duraan dursee tamallaqan ergisan lee osoo hin galateeffadhu haadha mana kana galatoofadhaa kabajaaf jaalalannaa qabduuf mana kana keessatti qopheessite haflaa naa gochuut hayyamtee hedduu galatoomsi galateeffadhaa ati natti as goote isii qabattee dhungatta isii hayyamtaa jalqaba osoo namni tokko hadiyyaa naa kennu eegalin dura ayaan naa kennitu jettaati isii jechuudha ayaan naa kennitu jetta ayaan fiddeet sii kenniti burcuqqoo sii kenniti fa'aa beekte yookaan suuraa waan tokko illee beeku garuu leengadoo wal arginetti maal haa tolchi turte suuraa na ergi burcuqqoo tolcha maal turte yoo burcuqqoo sii kennite irraa fudhatte waan sii kennite waan kennaa sii akkana tuufatee argite achumarra isii rifachiista beek akka shakkineef maali tun jettaan kunis kennaadha tish jettaa si darbita tamaam kan kee isiin si kennu sun akkana naa bittaa tish jettaa si darbiteet kana kenna ittee fiddaa waan ansii bite osoo beekte kunoo jalqaba waan ansii bite hodhu laali jettaan bani jettaan hin banti yeroo ol baantee akkana ol laaltu yeroo isiin daaba ol baastu numa margoon boom surprise jennaan surprising ka kifaayati miti keeti jennaani haala kanaan oseen jechuudha haala kanaan surprise ofii argiti jechaadha boombii dhosa jennee abdii guddaa qabna asiin akkasii amma keeka fuudhu deemu jirra keeka illee viidiyoo marreessina nu wajjin hanga dhumaa tura surprising keenya yoo isin kan tolu taate like godha marrushoo yookaan immoo fudhaanii gadhiifama subscribe share godhaati like godha wajjin tura ayaanis hagam gammaddii hagam aartiin laallaa maaltu dhagayaa ala kennaan akkanaa kun kennaa baay'ee filatamaadha addunyaa kana baddeetta kanaafu jaartii ofiitiif nu jaartii jabduuti jedheeti waa kennuuf jaartii ofiitiif kabaja guddaadha ammoo dargaggoonni hedduun warri jaartii ofirraa qaban nama meeqatu jaartii ofiiti daabboollee haa ta'u kennaa kenneeraaf namni yoo waan jaartii teessaniif dubartoonni waan xixiqqoolee waan geexaageexi waan bileedhichi jedhan kanneen kana waan calaqqeessu ni jaalatti waan adda addaa bibbitanii kennaa surprise gochuu ni jaalatti kennaa caalarrallee immoo surprise kana jaalatti waan dho'isan gammachiisan kanneen kana waan jaalattuuf hatta warri waan qabne illee taate yoo surprise gochuu barbaadan ijumaa hidhaati dhungadha surprise ima gammachiisaa jaartii teessan akkasi hanga dhuma sagantaa keenya jaartii fi gammachiisu sunnaadha jaartillee naqa asi hanga keeka fuudhuuf deemna hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofaan affeerraa kenna iddoo keekaa dhufnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya sa'idoon fa'ala nu eegaa jiranii jarri keekii tolchan waa hunda xumurree jirra jedhanii jiranii kifaayaan fa'a konkolaataa keessatti akkuma isiniin jenne keekii akkamii akka nu tolchan achitti isin garsiisa jechaadha boombii dhoosa hanga dhuma sagantaa keenyaa nu wajjin turan affeerraa kenna fudhannee jirra waan hafillee fudhannee jirra mana wal argina jechaadha inshaallah abbaan illee waa jiraachuu qaba boombii dhoosa boombii dhoosa godhuuf jenna kun hundinuuyyuu kan nu xaarseef yaani obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa akkasuma jaartii isaallee gammachiisuu fi yaada muraata isaanii guutuuf irraanda yeroo takkamee safwaan jira safwaan akkasii kun sa'idoon fa'aa walitti dachaanee jirra sa'idoon galatoomii karaara dhaabattanii na eegaa turtanii karaan taa'u dhaabdee karaan cufaadha tiraafikiin dhufee makiinaa osuma inni keessa rumiin harkifadha malee tiraafik sariif sa'idoon aareetu turte gaasente namicha nu tursiisee hundaafuu waan takka takka kaartoon tolchuudhaaf tursiisee wanni kun hunduu dura jaayiza ta'ee jira kana akkasii mana wal agarraa nagaan nu tura hangasitti isinin jenna sekendii yoo isinitti tolaa like godha like kun godhan feena surprise la videoon kun amma yoo isinitti tolee miti beeki nama tola maaltu nama tola beekta waraabbii viidiyoo dubbii kenna surprise osoo hin ta'in kabaja viidiyoo kanaatiin nama tola maali kabajaan viidiyoo kabajni jaarsi ofii kabaja jaartii kabaja yaadaa jedhi malee viidiyoo jettee bar viidiyoon kaati harkaan martee fi kaanii maruu deemu sanin baandaan an kabaja namni jaartii ofiitiif qabu san suntu isin jaalachiisuu qabaa ilmoon namaa ammallee kabaja biyya keessa taa'et faallaachi as surprise faallaachi as godhe ammoo akka inni itti godhe illee akka ajaa'ibaati kanaafuu viidiyoon kun isin dheeratu hin danda'a yeroo inni dabaaba bituu yeroo kana keeka fuunee haasofnu yeroo mana keessa qophaa'uu fi akkasumas yeroo waan adda addaa jennu dheeratu waan maluuf kutaa tokko lama waan ta'uuf hanga dhumaatitti kutaa kanallee ilaaltan kan itti aanullee ilaala viidiyoo tamaam irra guddinaan immoo iddoon viidiyoon bareedni ta'u ka qixxee keessatti ka qixxee yookaan immoo kan yeroo isin surprise taatu waan isin dhagayamu inni achas deebisee waan isin dhagayamu yoo danda'an akkasii amma ganda ogeenne jirra oseenuu fi kifaaya ija hinii seensifna an kaameera qo'aa qopheessutti kaameera amma konkolaataa keessa ta'a achi keessa kaameeraan sisirreessa aadi ati keekallee oli seentu
jadil xiqqoo tursiisee kifaaya waliin seena. Namni kun bakka takkatti akka walgaa inni goona kaameraan sirreessina viidiyoo achi marreet hiriira gala jennaan isiin daraja marraa dhaabattu. Yookaan makiinoo keessa teettu. Akkasii yan garuma sagantaa kennaa nu ammas irra deebiidhaan nu hordofaan affeerraa kenna.